Ashama arkafuun akkam jirtu hundi keessaniyyuu har'a immoo gara magaalaa Dubai xiqqoo Chaayinaa keessatti argamtu tokkotti waliin deemna. Maarree milkii fakka tolitti immoo karaa keenyaa fakka tolitti like subscribe gochuun haega. Imala keenya gara godina yookiin immoo provinsi Hainan jedhamtutti fuulleffannee jirra. Godinni kun odole xiqqoo kibba Chaayinaatti argamtudha. Uummanni Chaayinaa Dubai xiqqoo jedhanii ishee waamu. Sababiin isaas akkuma Dubai bishaan irratti magaalaa ijaaramtedha. Namni gara magaalaa kana dhufuu barbaadu qarshii baay'ee qabatee dhufuun hin barbaachisu yookiin immoo sababiin isaa bakki ciisichaas baay'ee gadi bu'aadha rakkasara jechuudha. Halkan tokko keessatti qarshii Itoophiyaa birrii 1,000 qofa. Hoteela abbaa urjii 5 akka Dubai baay'ee mi'aamti. Egaa bishaan bakki kun bakka bashannanaati. Akka argaa jirtan halkan immoo iftisaa baay'ee bareedaa qaba. By the way, kana qofaa miti Chaayinaa keessatti Paaris xiqqoo Room xiqqoo kan jedhaman hedduu jiru. Uummanni Chaayinaa Paarisiin yookiin immoo Room dhaquun dura ilaalanii asumatti ilaaluu danda'u jechuudha. Akkuma magaalaatti ijaaranii kaanii jiru. Egaa viidiyoon keenya har'a kana fakkaata. Waan diimaa sana xiqqoo akka hin daganne subscribe jechuudha. Viidiyoo kan biraatiin wal argina. Turtii gaarii.